Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantu asallaa jirbiratti argamtan nagaan koo bakka jirtutti isin qaqqabu. Bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Jirtu bakka hundi keessanuu guyyaa har'aa eegdanii isiniin jechuun jaaladha. Guyyaa har'aa hoggaan jedhu kun soomarra kun sooma ramadaanatu irra jira, kun sooma faasigaa irra jira. Kun immoo kadhannaa irra jira ji'a kana keessa kaa'ee isiniin jechuun jaaladha. Bakka kana hundaa dabartanii guyyaa kanaan eegdanii egaa obboleewwan keenya musliimaa rabbi isin gargaareetoo hiikkachuuf ka'eetoo jira. Haaluma kam keessattuu warri hojii mana namaallee hojjechaatillee soomtaan warroonni immoo iyyuu ofiifillee boqonnaa argachaa hojii manaa keessa hojii keessan hojjetachaa itti boqattanillee rabbiin isinirraa haa jaalatu isin jechuun jaaladha. Keessattuu warroonni gola namaa keessatti sooma baay'ee ulfaata. Ganamaa kursii osoo hin nyaatin hagam akka fi ofii keenyaafuu gaafa soomnu hagam akka ulfaatu nan beeka waan ta'eefidha. Gargaarsa rabbiiti kana maraayyuu rabbiin isin gargaaree isinis akkuma tanaan dura jedhetti maatii keessa wajjin nama fedha keessan isinii guutamee too galtanii soomtan rabbii isin haa taasisu isiniin jecha. Egaa kan mata dureen kiyyallee kanaa miti, dirqama kun jireenya keessatti waan barbaachiseefan eebbaa dubbadde isiniin jedha. Anaa ol immoo rabbiin keessan isinirraa haa jaalatu jecha. Egaa nan ture obboleettii kiyya gamanumaan dhiifama naaf godhii jechuun jaaladha. Haala tokko irraa kan ka'e xiqqoo wanni tokko dibbirtiin jira maaliidhaan wal qabatee oduun viidiyoo siin hojjetin hafuu kiyyaaf dhiifama. Akkasumas immoo abbaa manaa koo wajjin oduu hojjenne gaariidha jedheet illee yaaden haalli naa mijachuu didee yeroo aniif inni teenyee wajjin hojjennu xiqqoo ishee nuti waan hin mijatiniifan kophaa kiyya hojjechuudhaaf dhufe. Inni sunis maalii obboleettiin koo gorsan barbaada jettee jirti. Gorsa waa'ee gaa'ilaatiin wal qabatee jechuudha. Gaa'ila hojjennu inni ogeeyyoonnu mataa isaanii of danda'an dubbatanii waan itti fedhanuun ni jira. Garuu haa ta'u malee obboleettiin koo kun isiirraa wayin argadha jechuurraa kan ka'e biyya keessa jirti. Waan tokko ijaanis waan argitu, odeeffannoo irra ijaanis waan argitutu jira. Akkasumas immoo gaa'ila keessa teessee jirtis waan jiru kanarraa naaf qooddi jetteetidha jechuudha. Obboleettiin keenya kun karaa kootitti kan dhufte. Anis immoo waan dandeettii kootiitirraa isiniifan qoodaa ishii bicha osoo hin ta'in isiniifis barumsa hin ta'a. Warroonni ganaa gaa'ilatti deemaa jirtan, warroonni hiriyoota wajjin ganaa haasaa jirtan, warroonni qophii jirtan, wanti lama hoos hin fayyadde wanta lamaa keessaa takka qabattanii jiruutti jiraattan mana keessan ijaarsaaf nama fayyaddi. Namni namumarraa waa barataa, oollumarraa waa barataa, jireenya keessa waa barata jechuudha. Inni har'a ati alatti ilaalteetti dhaqxuu fi inni mana keessa gaafa mana keessa wajjin hin galtee garaa fi garummaa guddaa qaba gaa'ila keessatti jechuudha. Egaa kan dura kan odoon isatti seenin obboleettiin koo waan jetteetu na gaafateetu jira. Ani daa'ummaa kootiin gaa'ilatti seenee jette wanna tokko waan an beeku hin qabu gaa'ilatti hoggaan seenu. Garuu isan ani gaa'ilatti seene isan addaan baane. Amma immoo kan na barbaadu baay'eetu jira. Namoota 4 namoota 5 onlaayinii kanarraa illee warri na barbaadan hin jiranii. Dhuguman amma warroonni onlaayinii kunillee na jaalataniitu manii isaa wajjiniin uummadha moo tokkottu iyyuu hin seenne nan sodaadhe jetteetoo jirti. Egaa amma yeroo kana keessa ani I don't know tariitii nama muraasaaf milkaa'ee miidiyaa irratti illee dhufanii ragaa bahanii jiru. Warroonni onlaayinii kuni baay'inaan warroota lagzaawii yookaan gizee yookaan yeroo jedhamu sanidha isaan isinitti himaa jechuudha. Namni jaalalli guddaan nama wajjin uumamu inni gimbaarii kee argee fi inni suuraa kee argee garaagarummaa qaba. Rikkiti yeroo kana keessa faashinii ta'ee namni chikii yookaan hiriyaa biyyoota arabaa keessaa hin qabne yookaan hin dubbisne hin jira jedhee yaadu. Warroonni dhiiraan dubbisu amma immoo baakeetiin gallakkifamee jira biyya keessatti jechuudha. Firii galgala innis waxxee kireeffate qabatee atis hojii madaamii fixxee kutaa sii kenname qabattee walitti chaatii godhamaa bura. Kun gizaawii jedhamu kan immoo yeroo jedhamu san malee biddeena gubbaa irratti gaafa argitu baay'ee rakkisaadha. Kuni roormaanii haasa'u isiniif ni ta'a. Isa keessaa immoo namni dhugaa hin jiru jechuu kooti. Tarii inni barbaadamaadha. Inni sun barbaadameeti. Akka ati chaatii gootu kana osoo hin ta'in namni dhugaa sun akka carraatti. Inni sunu
isa ati biyyatti qaarii ta'u osoo hin ta'ini inni sunuu haala naannoo haala tokko haala hiriyootaa waan akkasii irratti hundaa'eetidha jechuudha. Inni sunuu gaa'ela jechuun waan xiqqashuu miti. Amma yoo haasofnu xiqqaa fakkaata obboleettiin nana gaa'ela haa ta'u daa'ummaa keetiin illee qabii gaa'illi maal akka ta'e argitee jirta. Daa'ummaa keetiin illee heerumtu abbaa manaa keessan maal akka ta'e bartee jirta. Keessattuu wanni daa'ummaan kaa ijoollummaa ofiitiin heeruman haala kam keessattuu namni lafee wal cabsee warii kee dubartii meeqa fidee itti baruu dadhabee haadhuma manaa isaa ganamaa galfate hin jira. Itti baruu dadhabdee deemtee heerumtee abbuma manaa ishii ganamaatti kan galtes hin jirti. Inni badaafee haa ta'u isa abbaa manaa kee ganamaa san abbaa manaa kee ijoollummaa san kan sii ga'u gongumaan argattu. Har'a kan ashaangulliitii si guddanuu qabaachuu dandeessa. Maaloo isin fuudhaa ijoollee 4 qabaadha. Yeroo chaatiin gisee kana akkasiidha. Amma feete ta'anii bakka si jaaladheen jira sirraa gargar hin bahu ati heerumuu dhiisii ijoollee 4 qabaadhu kan siin jedhutu baay'ata gaafa chaatii si godhu. Mucaan waggaa 18 yoo si barreessu akkas jedha yeroo kana keessa. Garuu miti akki barreeffamuu fi akkitti jiraatamu garaagarummaa qaba. Of eeggannoo odoo gooti obboleettii kana guutumaan guututti wanni si gorsu namni mudoo qaba mudoo qaba. Irraa fagaattee jirta irraa fagaattee jirta. Abbaan manaa kee hin nyaataa hin dhugaa hin nyaataa hin dhugaa. Bahee bakkeetti hiriyoota wajjin oola bahee hiriyoota wajjin hin oola. Maa badii hojjetamellee jedhee ani nama foonii ta'ee akka hin taanetti warroota dhiiraatti illee murteessuu hin deemu. Dhiirri of jaalata of jaalata. Garuu immoo gaafa ati bira jirtuu fi gaafa ati bira hin jirre garaagarummaa qaba. Fedhullee aguma feellee yoo ta'e urufallee oolu galgala haadha manaa ofiitti galaa wanni isa sabasabu hin jira. Gaafa immoo ati bira hin jirre deemte ergaa miti dubartiin biyya arabaa deemte daftee kan deebitu jechuudha. Hojiidhaaf deemte waan ta'eef waggaa 2 dhiisii guyyaa 2 namni buluun nama rabbiin gargaaredha yeroo kana keessa. Tariitii wanni uumamu gaafa ati kan biyya arabaa deemtu kan dubartii fiduu kan bakkee dubartii wajjin bahudha dhiira. Yeroo baay'ee dubartiidhaan kan walitti buusu. Kana hin jaalanna gonguma morma keenya odoo nukutanii warroonni dhiiraa nurratti dubartii haasofsiisuu miti. Nurratti gaafa dubartii akka nu haasofsiisaniitu kaanii dubartii biraa olaalan hagam akka aaru nuti dubartoonni of beekna sirriidha hin barbaannu. Garuu hoo inni nama kana sirriitti ilaaluu qabna. Sirri balleessi abbaan manaa kee anamma fakkeenya kanan godhadhu ishee takka dhugaa naannoo keenyadha. Hagaar adresi baay'een dinqisiifadha. Ijoollee deessee deemte. Ijoollee deemsee gaafa deemtu abbaa manaatidha. Waggaa 4 teessoo dhuftu intala tokko argatee eegi. Argatte ati rufaa deemtee jetteetu iyyuu hin gaafanne abbaa manaa ishee jechuudha. Abbaa manaa ishee ganamaati ijoollummaadhaan itti heerumte inni garuu yoo isheen deemte hin deemu. Hin nyaata hin dhugaa hin deema dhugaa akkamitti warroota dhiiratti dubbatti naan jechuu dandeessu guyyaa irraa kana jechuudha. Egaa nama waan ta'aniifan dubbachaa jira malee isaan gargaarsa isaaniif deeggarsa isaaniitii miti kanan dubbachaa jiru. Obboleettii kanaafan dubbadha. Uduu akkuma feeyyuu balleessi abbaan manaa kee jechuufan balleessan biraa jiraattee namoonni dhiirri tokko rakkisaan guutee jira. Ka'oo rabbi dabarsee sii kenne malee warroota dhiiraa jechuudha. Isheen sun deemtee deemtee boqonnaadhaan dhuftee hin dhageessee dhuguma ati dubartii bira deemtaa dhuguma akkas gootaan jenneen gaafa dhuftu dhageessee dhuftee kottu na fudhadhu jettee gaafa fudhattee manatti odoon galiin kottu deemnee dhiiga keenya qoratamnaa jettee dhiiga ishee qoratamtee wajjin deemtee galte. Boqonnaa dhufte waan ta'eef deebitee deemtee waggaa 2 hojjettee gaafa dhuftu ammas ijoollee biraa dhalchee eegi. Amma galtee jireenya ofiillee sabasabattee qabeenya ofiillee sabasabattee ijoollee ofii sabasabattee ijoollee biraa deessee abbaa manaa ishiidhaa mana ishiidhaa suni kan bakkee ijoollee wajjin rakkattee nyaachistee dhiiftee suni qabeenya ofii harka ofiitti deeffattee abbaa manaa ofii akkuma duriitti wajjin jiraachaa jirti. Hin danda'amu. Nuti sagaluma waaqayyooti jedha. Dubartii ogeettiin mana ofiin ijaartee dubartiin gowwaan garuu harkuma ofiitiin mana ofiin digdii jedha. Yeroo baay'ee wanni nuti harkuma keenya keessa jira carraan keenya nuti dubartoonni harkuma keenya keessa jira carraan keenya. Dhiirri uumamumaan kan akkanumaan akka suusii yookaan afuuratti ta'ee kan jooru ni jira. Galgala garuu cankaarraa taatee cimtooti taanaan harkatti galfachuu hin dandeessa dhiira feetee. Dhiira feetee dubartiin jilbiiffachiisuu hin dandeessi. Maaliif ogummaan dubartii bira jiru dhiirota bira hin jiru. Dhiironni ifa deemu humnaan deemu malee mana dubartiin gaala.
malli immoo dubartii bira jira. Malli harka kee keessa jira obboleettii koo. Abbaa manaa kee nama godhachuu ni dandeessa. Abbaa manaa kee ijoollummaati. Abbaa manaa kee odoo waan fe'e taate ati isa dagachuu hin dandeenye, inni ijoollummaa si argate si dagachuu hin dandeenye. Tarii dubartii baay'ee bira deemuu danda'a. Tarii yookaan daa'ima fuudhee alatti hidhachuu danda'a. Garuu bakka sii qabu san bakka keessan dubartiin sun hin guuttuuf. Deebitee gonkumaa nama hin guunneef dhiirotaaf illee jechuudha. Ishee kan ganamaa san kan ga'uuf hin jiru. Dubartiin illee sanuma. Atis har'a deemtee karaa biraatti heerumuu hin dandeessa. Haga kaleessaa san hin geessuuf. Garuu jireenya jiraachuu hin dandeessa. Roormaanii abbaan fi abbaa feettee heerumee jireenya jiraachuu hin danda'a. Jaalalli inni dhugaa isa kan kaleessaa, isa kan daa'ummaa, isa kan jalqaba keetii isa sanidha. Kanaafuu wanni si gorsu jiraate taanaan abbaan manaa kee yoo jireenya biraa keessa seenuu baate ta'e namoota biraatiifis gorsa hin ta'aadha. Yoo seenuu baate ta'e ati itti jiraachuu hin dandeessa obboleettii koo. Abbaa manaa keetidha. Isa ganama maatiin kee jilba isaanii dhungatamee itti si heerumsiisanidha. Kanaafuu kanarratti namoonni kamiyyuu of eeggannoo godhaa. Inni kan onlaayinii roormaanii itti dadhabbiitti dibbirtiitti baataa yoo dadhabde ijoolleen tokko amma yeroon kaawuyyaa hojjedhu yoon haasa'ee bakka dadhabbiin irraa badaa waan akkasiin roormaan no. Bakka isaanillee daataa birrii 5 waggaa guuttatan sa'a 48 ittiin haasa'u yeroo kana keessa firiidha jechuudha. Waayifaanuu ollaa keetii bakka maqatti deemee fudhatamee fayyadamuu danda'a gizee kana keessa. Isaaf dhimma baay'ee ittiin kennina. Inni sunis jireenya mataasaa lafatti immoo jireenya mataasaa qabaati nama onlaayiniidha. Kanarratti of eeggannoo godhaa namoonni baay'ee waan baay'ee sobu hoon kana jedhu roormaanii ogummaatti fakkaata. Isaanis immoo akka shaakalaa wallee itti fakkaata warroota dhiiraa biyya keessa jiran jechuudha. Kanaafuu baay'ee ittiin xiyyeeffatina ijoollee onlaayinii irra jirtu ati isa qabatte san isa qabatte cuunfitee galmaan gaachuu yaadii ogummaa fi beekumsi dandeettiin dubartii harka keenya keessa jira. Balleessuunis harka keenya keessa tolchinuullee harka keenya keessa. Ijoolleen baay'een abbaa manaa baay'ee kanaa miti hoteela deemee dubartii bakkeetitti qabee algaa bulu hunda deeffattee gatiitti kaffaltee ergatti dhukkubsatee coggaarra itti dhumateen booda deebistee abbaa manaa ofii godhattee abbaa ijoollee ofii godhattee kan wajjin jiraatullee argee jiraata. Dhugaan isin jedha jechuudha. Namni maatiin hundi bayi haga bashitaa sitti fidutti eegda haga jedhaniin dirasii kan geesse jechuudha. Garuu har'a manatti deebi'ee abbaa ijoollee ta'ee mataa ofii qabatee kan wajjin jiraatullee argee jira. Bari sun irra darbee jechuudha. Dargaggummaa sun irra darbee yeroo sun irra darbee wanti hundi irra darbee uumama keessa jira kun. Namni immoo daa'imummaa isaatiin ogummaa kennamee fi saayilentii ta'ee dubartiin maal akka taate adda baafatee dubartii ofii kabajee kan wajjin jiraatus hin jira. Kun uumama keessa jira. Kanaafuyyuu uumama san immoo rabbiin akkasii qajeelchu rabbii kee kadhachaa isuma ganamaa kee wajjin itti fufisiin jechuun jaaladhaa warroota kaaniifillee egaa kaa ni fayyada jedhee yaada warri nu fayyadeettan isaan duka koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Egaa turtii kanaan siif faana godhe ana ayyaantu asallaatidha ayyaan nuggaa jiraate isaan duka koomentii jalatti naa barreessaa. Warroonni keessanis na dubbisuu barbaadan ammas ergoota adda addaa bakka adda addaa itti warroonni nu ergachuu barbaadan soo jiraattan nu dubbisaa isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kaa turtiin afaan gootaniif hedduu tokko galatoomaa bakka jirtetti nagaan.